Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Oltiin nagaa dhaggeeffattoota keenya raadiyoo BBC Afaan Oromoo irraa sagantaan galgalaarraa eegaleera. Ani Baqqalaa Toomaati. Mootummaan sochii luba Balaayi Makonnin dhaabsisuu qabaa jette manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa. ጥያቄው ማቅረቡ መብት Gaaficha kaasuun mirga ta'ullee durarratti mari'achuun barbaachisaadha. Cal jedhameetuma akka feeteedhaan ka'uun faayidaa isaarraa miidhaa isaatu caala. Artistoonni Oromoo baandii biiftuu Oromiyaa keessa jiran rakkoo keessa jiraachuu himatu. Nama afaan hin dandeenye saba isaanii manaa fidanii asitti qacaruu aadaa fi duudhaa saafuu Oromoo hin beeku. Oromoon as keessa jiru garaa dhukkubsachaa hojjeta. Mataa gad qabatee jira. Paartiin mormituu naannoo Tigraay Arranaan mootummaan miseensa koo jalaa re'oota 13 hidhee jedha. Gabaasa guutuu qabna. Gabaasa ispoortiif oduu addunyaallee ni dhageessu. Nu waliin yeroo gaarii. Mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa hundeessuuf ibsi luba Balaayi Makonnin kennuuf jedhan beekamtii hin qabu. Waan ta'eefis mootummaan gidduu seenee dhaabuu qabaa jette manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa. Manni amantaa kun gaaffii dhiyeessuun mirga ta'ullee dursa mari'achuun ni barbaachisa jechuun har'a ibsa miidiyaaleef kenniteen beeksisteetti. Ibsa kana kan hordofe Habtaamuu Xibabuu Finfinnee irraa gabaasa nu ergeera. Ibsi luba Balaayi Makonnin hundeeffama mana lubummaa Ortodoksii Oromiyaa ilaalchisuun dilbata miidiyaaleef laachuuf deeman mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin beekamtiin kan hin laatamneef jedha. Ibsi Sinoodosiin dhaabbii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa har'a kenne. Sinoodosicha bakka bu'uun ibsicha kan laatan mana lubummaa waliigalaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti hoogganaa ittaanaa kan ta'an Reesa Dabir Maharii Haayilu qaamni mootummaa dhimmichi ilaallatu gochicha akka dhaabsisu gaafanna jedhan. ጥያቄው ማቅረቡ መብት Gaaficha kaasuun mirga ta'ullee durarratti mari'achuun barbaachisaadha. Sababni isaa cal jedhameetuma akka feeteedhaan akkanan godha jedhanii ka'uun faayidaa isaarraa miidhaa isaatu caala. Bifa seera qabeessa ta'ee Sinoodosii qulqulluun murtaa'ee miseensotaa fi hordoftoota amantichaatiin irratti walii galamee mariin erga taasifamee booda yaadni akkasii kan dhiyaachuu qabu malee akka feeteedhumaan dhiyeessuun waan hin malle. Akka feeteen yoo dhiyaate kallattiirraa maqee waan dhibiin barbaachifne waan fiduuf faayidaa isaa caalaa miidhaan isaa bal'aa ta'a. ፈልግ አቅጣጫ ይሄድና ጉዳቱን የሰፋ ይሆናል። Gochaan kun mana amantichaa kan qoqqoodudha kan jedhan Reesa Dabir Maharii Haayilu dhimmichi caaseffama mana amantichaan ala kan ta'ee fi Sinoodosii qulqulluun hanga murteen itti kennamutti hordoftoonni mana amantichaa tasgabba'anii akka eegan gaafatan. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti hoogganaa qajeelcha lallabaa amantaa kan ta'an Maggaabee Salaam Salamoon Tolchaa gama isaaniitiin luba Balaayi Makonnin nama jabaa mana amantichaa keessatti hojiilee hooggansaa garaagaraa hojjechaa turan ta'uu isaanii gaafiin isaan gaafachaa jiranis rakkoo adeemsaa kan qabu ta'uu isaatiin alatti gaafii sirrii ta'uu himan. Haa ta'u malee dhimmi kun uumamuunsaa nu gaddisiiseera jedhan. እንዳስፈላጊው ሁኔታ ጥናት እየተካሄደ Barbaachisummaan isaa ilaalamee qorannoon taasifamee haala qanoonaa sirnaa fi tokkummaa mana amantaa hin diigneen deebii kennuuf Sinoodosii qulqulluun yeroo yeroon xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Garuu haala wayita ammaa biyyi keenya keessa jirtu manni amantaa keenya abiddaan gubachaa sababa buqqa'iinsa adda addaan rakkoo keessa wayita jirtutti dhimmi kun kaafamuun isaa nu rifaasiseera. ውስጥ ይሄን መነሳቱ ሁላችንንም አስደንግጦናል። Kana malees manni amantichaa sanyummaa afaan gosas ta'ee halluu namootaa bu'uureffatee hin hojjetu jedhan Maggaabee Salaam Salamoon Tolchaa. Yeroo ammaatti miseensota Sinoodosii keessa Phaaphaasiiwwan dhalattoota Oromoo ta'an 11tu jiru kan jedhan Abbaa Walda Yesuus Seefuu gama isaaniitiin dhimma tajaajila afaan Oromoon kennamu ilaalchisee manni amantichaa kanaan dura hojjechaa ture ammallee wantoonni hanqatan ni jiru jechuun himan. Sinoodosiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gaaffii isaanii fudhachuu dhiistus mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa hundeessuu akka hin dhiisnee fi dilbataaf ta'anii dhimma kana irratti ibsa akka kennan luba Balaayi Makonnin armaan dura BBCtti himanii turan. Oduu addaa gama Tigraay dhaga'ametti ceenaa gidduu kana re'oonni kan nama miseensa paartii mormituu naannichaa Arranaati jedhaman hidhamuun isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti ijoo dubbiiti. Dura ta'an paartii Arranaa obbo Abrahaa Dastaa gaafa roobii re'oonni 16 kan miseensa paartii isaanii ta'an naannoo Tigraay aanaa Qollaa Tambeen ganda Warqaambaa Qahaay Taklii jedhamutti hidhamuu isaanii BBCtti himaniiru. Kana kan godhe ammoo paartii naannicha bulchaa jirudha jedhu.
አቶ ዜናው አስመላሽ ይባላል። አባን re'oota kanaa obbo Zeenaawwee Asmallaash jedhama. Miseensa koree giddugaleessaa paartii Arannaa fi qindeessaa godina Taambeeni. Ammaan dura innumtuu hidhamee ture. Yeroo adda addaa akeekkachiifni itti kennamaa ture. Si ajjeesna. Biyya keenya gadhiistee bahuu qabda jedhanii baay'ee isa darraa turan. Kana hunda waan dideef re'oota 16 inni qabu fudhatanii jalaa hidhan. Qabeenyi inni qabu re'oota kana waan ta'aniif yoo isaan jalaa fudhanne waan nyaatu dhabee bada jedhaniitu kana godhan. Osoo tikseen isaa re'oota kana tiksaa jiru namni ajajaa milishaa naannoo sanaa fi kaadiree TPLF tokko dhufe ooffatee gara mana isaa fudhatee akka deeme dhageenya. Buufata poolisii deemee ijjatus hanga Arannaa keessaa baatutti re'oota kee hin argattu jedhaniin. Kuni murtee TPLF. Namni kun naannoo sanatti qindeessaa keenya ta'e ummata ijaaree waan isaan rakkiseef akka inni achii bahuuf kana murteessan. እንዲወጣ ነው የወሰኑበት። Abbaan re'oota hidhaman kanaa obbo Zeenaawwee Asmallaash re'oota 16 jalaa hidhaman keessaa 3 miliqanii gara manaa deebi'uu himuun wanti akkanaa irra deddeebiin isaan mudataa akka ture BBC'tti himaniiru. Wanta akkanaa irra deddeebiin irra ga'eera. Kanaan dura hiriyaa koo tokko uleen reebamee mana yaalaa seene ture. Himannullee homaa haqa hin arganne. Annis irra deddeebiin hidhameera. Garuu homaa gochuu waan hin dandeenyeef ittuma dhiisne. Amma kanuma dubbachuu kootu wanti narra ga'u jira. Garuu wanti fedhe haa dhufu jedheetuman dubbadha. Warri akkana godhan naannoorraa haa dhufanii aanaarraa haa ta'anii wanni beeknu hin jiru. Garuu milishaa fi poolisoota. Hawaasni naannoos siyaasa irraa bilisa ta'ee jiraadhu malee erga siyaasa seente dhimma keetii siin jedhu. Dhimma hidhamuu re'oota kanarratti poolisiin naannichaa deebii kennuuf hayyamamaa hin taane paartiin Arannaa Tigraay irra deddeebiin miseensota isaarra hidhaaf dararaan akka gahu hima. Mootummaan naannichaa garuu ni haala. Radio BBC Afaan Oromooti kan dhaggeeffachaa jirtan oduu addunyaa itti aansinaa kan qopheesse Hamzaa Hussein. Galatoon Baqqalee Amnesty International mootummaan Keenyaa namoota humnaan butamanii achi buuteen isaanii dhabamaniif haqa barbaaduu qaba jedhe. Waggoota 12 darban keessatti Keenyaa keessatti namoonni 500 caalan achi buuteen isaanii kadhabaman yoo ta'u ammallee haqa hin arganne. Itoophiyaa keessatti namoonni sababii siyaasaaf sababoota hin beekamneen butamanii eessa buuteen isaanii dhabaman hedduudha. Guyyaan har'aa guyyaa namoonni achi buuteen isaanii dhabaman itti yaadatamu. Torbee kana keessa gara Kooriyaa Kibbaa fi Jappaan kan turan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ammoo gara Israa'el imaluuf jedhu. Dr. Abiy daawwannaa isaanii kanaan ministeera muummee biyyattii waliin dhimmoota hariiroo biyyoota lameenii cimsan irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Biyyoonni lameen gama qonnaa, teekinooloojii fi kalaqaatiin hariiroo qabu. Pireezidaant Doonaald Tiraamp hojjettuu mana isaanii iccitii irbaata irratti haasa'ame miidiyaatti gadi baasti jechuun hari'atan. Akka miidiyaan CBS gabaasetti hojjettuun kun sagantaa affeerraa irbaataa maatii pireezidaantichaa irratti machaa'uudhaan iccitii waa'ee maatii isaanii dubbatteetti. Miidiyaa iccitii Tiraamp baruu barbaadanittis pireezidaanticha hamatteetti. Daandiin Itoophiyaa fi Eertiraa wal quunnamsiisu kiiloomeetira 90 ta'uu bara haaraa Itoophiyaatti hojii eegaluuf jedha ministeerri geejjibaa Itoophiyaa. Waggaa tokko dura kan eegalame ijaarsi daandii kanaa yeroo ammaa ijaarsi isaa 90% xumurameera. Daandiin kun baasii mootummaa Eertiraatiin hojjetamaa jira. Haleellaan hammaachuunsaa booda mootummaan Gaanaa poolisii tiraafikaa hidhachiisuuf murteesse. Ji'a darbe keessa hidhattoonni konkolaataa hin dhaabnu jechuun poolisoota tiraafikaa 5 ajjeesaniiru. Poolisootaaf uffata rasaasa dandamatuu fi meeshaalee waraanaa baay'inaan alaa galchaa jiraachuu mootummaan ibseera. Torbee dhufuu Moozaambiik daawwachuuf ka jiran Poop Firaansis baajetii daawwannaa isaaniif ramadamu falmisiisaa ta'eera. Mootummaan daawwannaa kanaaf doolaara 325 ramadeera. Jiraattonni magaalaa Maputo garuu abbaan fedhe daawwannaaf yoo dhufellee maallaqichi misooma magaalaaf ooluu qaba jedhani oduun irraa qindeeffanne kanneen turan. Oduu dhaggeeffanneet walitti deebinee ammoo gabaasa isattaanutti ceenaa baandiin biiftuu Oromiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa jalqaba bara 1984 aadaa eenyummaa fi aartii Oromoo guddisuuf miseensota 28 hundaa'e. Baandiin kun umurii waggaa 27 ol kan lakkoofse yoo ta'u aartistoonni wayita ammaa achi keessa hojjetan baandichi rakkoo cimaa keessa jiraachuu himu. Baandicha keessatti Oromoon mataa gadi qabatee jiraataa jedhu gabaasa Bizuwarq Olaanaa nuuf ergee Firaa'ol Balaa isinitti himti.
Baandiin biiftuu Oromiyaa moggaasasaa isa kana kan argate bara 1986tti. Bara 1998 irraa eegaluun shubbisaan hojjechaa kan jiru Birhaanuu Mul'ataa baandii biiftuu Oromiyaa uummanni Oromoo baandii kiyya jedhee ilaalus baandicha keessa garuu dhiibbaa sabummaatu jira jedha. Uummanni Oromoo baandiin biiftuu Oromiyaa baandii uummata Oromooti jedhee yaada. Garuu haalli keessoo isaa dhiibbaa guddaa wantoota sabaa wal qabate. Yeroo namni qacaramu ulaagaan isaan baasan sobanii hin baasu. Kan namni qacaramu garuu nama afaan hin dandeenye saba isaanii manaa fidanii asitti qacaruu aadaa fi duudhaa saafuu Oromoo hin beeku. Isaan immoo ilaalcha Oromoodhaaf tuftii arrabsaat olaantummaa sirratti agarsiisan Oromoon as keessa jiru garaa dhukkubsachaa hojjetaa mataa qabatee jira. Weellisaa Dajanee Jaalataa Gamasaatiin baandiin biiftuu Oromiyaa walgeettii sabaaf sablammootaati jedha. Sabni Itoophiyaa keessa jiru kan as keessa hin jirre hin jiru. Kan isarraa hafe immoo maatiidhaan obbolaa sadi ta'ee abbaa ilman haadha ta'ee maatiidhaan ijaarsa maatiiti malee ijaarsa baandiitti waan nama jechisiisu kan hin jirretu as keessa jira. Kun uummanni hin beeku. Inni kun dhimma ijoollee Oromoo eenyummaa Oromoo duudhaa uummata Oromoo ibsuudhaaf yaadii godhan doonii gochuudhaaf irratti wal ijaaranii bifa siyaasatiin maqaan taane kennanii fi dhibbaaf dhibbatti ijoolleen Oromoo akka as keessa ari'amanii fi akka as keessa badan gochuudha kaayyoon as keessa jiru. Miseensonni baandii biiftuu Oromiyaa itti gaafatamtoonni baandichaa dirqamaan dhimma Ashandaa fi Shaadee akka sirbinuuf nu dirqisiisaa jiru jechuun weellistuu Halkoo Qasaroonni dubbatti. Ana faana maaliifaa itti sirbuudhaan itti dubbadhee waliin galuufi qonnaan inni rakkisa waan ta'eef hin sirbinu kan jedhu namoonni irraa goggorree balaasanii dhallisan malee sirriidha ture yommuu. Manaajarri baandii biiftuu Oromiyaa obbo Wandoosan Boggaalaa baandichi namoota afaan Oromoo duudhaa fi eenyummaa hin beekneen dhuunfatamaa jira komii jedhuuf deebii kennaniiru. Jalqaba hundeeffama baandii biiftuu Oromiyaa kanaatti kan ilaalamuu qabu. Taphattoota meeshaa akka ammaa kanatti hin argamu. Yeroo sana taphattoonni meeshaa ni dhabaman dhugaadha. Aadaa fi safuu uummata kana ittiin beekanii afaan kanas beekanii warra hojjetan ittiin guutamuun dhugaadha. Godinoota Oromiyaa hunda keessa asii deemnee dubara ijoollee kumaatamaan kan ta'an amma shubbistoota Oromiyaa hunda irra kan jiran baandii biiftuu Oromiyaa kan deemee leenjisaa jiru. Kanaaf waan dhiibamuu waan nama dhiibuus kan dhiibamuus hin jiru. Sirba Ashandiyyee fi Shaadee dirqamaan akka sirbinu gaafatamaa jirra jedhanii komii artistoonni kaasaniifis dirqamni homaa hin jiru jedhu. Dirqama waan jedhu hin jiru. Warra akka waliigalaatti immoo artistoota artiin egaa daawwitii hawaasaati daawwitii uummataati. Haala kanaatiin irratti mareenni nu waan akkanaa yaadne kun immoo dirqamaan kana godhaa kan jedhamee jiru akka yaadaatti keera warra amma hojiin isaas bar dhiisee keessa galanii warra waan hojjetameef miti irratti mareetamaa jira waan kana. Ispoortii rageenyi irraa Pirimeer Liigii Ingilizii torbee kanaatiin morkiin Arsenaaliif Tottenham hawwiin eegama. Tapha kanaa fi kaan eenyutu irraa aanaa xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Mark Lawrenson tilmaameera firaaforii dhugaa isaa isinitti himti. Taphni torbee kanaa kan ittiin eegalu morkiin Southampton fi Manchester United salphaa hin ta'uu jedha Laaroon. Manchester United 2-2 ni injifatus jedheera. Chelsea fi Sheffield United lamaanuu qabxii 4 qixa qabu. Morkiin isaanii sanbataa kun hawwataa ta'a kan jedhu Laaroon Chelsea 2-2 akka injifatu tilmaama. Leicester Bournemouth, West Ham Norwichin akkasumas Everton Wolvesin haaluma wal fakkaatuun 2-2 ni injifatu jedhee kan tilmaame Laaroon Newcastle Watford 2-1 ni injifataa jedha. Crystal Palace fi Aston Villa ammoo tokko qixa ba'u jedhee tilmaame. Manchester City Brighton waliin wal morkata. Taphoota sadan darban irraa qabxii 4 kan argatan warri Brighton morkii City waliin taasisaniin garuu qabxii 3 akka dhaban shakkii hin qabu jedha Laaroon. Cityn Tottenham waliin qixa ba'ee qabxii 2 gatuusaatti Guardiolaan daran gaabbii qabu kan jedhu Laaroon amma booda sunirra deebi'ama hin se'u jedha. Taphni kunis injifannoo Cityn 3-2 ni xumurama jedhee tilmaama. Burnley Liverpool waliin ni morkata. Sadarkaa 6ffaarra kan jiran warri Burnley salphaatti harka hin kennatanii jedha Laaroon. Liverpool gamanumaan waancaatti aggaamee taphataa jiraatullee tokko qixa bahuun qabxii 2 ni gata jedhee tilmaama. Dilbata tapha hawwataa torbee kanaatti jedhamee kan eegamu morkii Arsenaalii fi Tottenham gidduutti taasifamudha. Gareen lamaanuu torban darbe injifatamanii yoo turanis Arsenaal ammas dabalee ni mo'ama jedhee hin yaadu jedha Laaroon. Tilmaamni Laaroos tokko qixxee akka isaan baanidha. Isinoo taphoota Pirimeer Liigii torban kanaaf tilmaamni keessan maal fakkaata?
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya galgala har'aa asuma irratti goolabamaa odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii keenyaa fi fuula feesbuukii keenya daawwadhaa isiniin jenna. Yaadota sagantaa keenya irratti qabdan ammoo gama feesbuukiitiin yoo nuuf barreessitan nu bira gahaa. Sanbata dilbata gaarii qabaadhaa. Horaa bulaa.